Hello everyone, welcome to my YouTube video channel. This is Sunshine English. I'm Gabriel. In the previous lesson, we have learned the present continuous tense. In that, we have seen some structure or formula of present continuous tense and as well as with some examples. So today we will learn the present continuous, some example of some usage of present continuous tense. Okay, be with me. Kabajamtoota hordoftoota YouTube channel kooti yeroo darbe akkuma yaadatamu present continuous tense ilaalleerra. Present continuous tensein hiikkaa isaa maal akka ta'e ilaalleerra gocha amma raawwatamaa jiru gocha yeroo haasofnutti raawwatamaa jiru tokko ittiin ibsuudhaaf kan nu gargaaru jennee ilaalleerra jechuudha. So achirratti foormulaa isaa yookaan istiraakcharii isaa fi akkasuma fakkeenya isaa waliin ilaalleerra. Har'as kan ilaallu faayidaa isaa ilaalla. Faayidaa isaa maalirratti akka fayyadamnu yoom akka fayyadamnu as keessatti waliin ilaalla jechuudha. Okay, na waliin ta'a. Okay, be with me. So the usage of usage of what? Present continuous tense. It used to describe exit or planned events that are already example she is flying to London next week. Okay, so asirratti faayidaan isaa inni tokkoffaani it used to describe fixed or planned events that are already decided jenneerra definition isaa jechuudha. Kana jechuun gocha murtaa'ee jiru ta'ee kan gara fuulduraatti raawwachuuf deemnu kan ittiin ibsinu jechuudha gabaabumatti. Gochi kun already durumaayyuu murtaa'eera. Gochi kun raawwachuudhaaf maal goone karoora qabanneerra. Already gochi kun akka ta'u akka raawwatamu yookaan taateen kun akka raawwatamu maal gooneerra already murteessineerra jechuudha. We have decided that already what we have planned to do that. Okay, so gochi kun gocha dura murtaa'ee jiru tokko gara fuulduraatti kan raawwachuuf deemnu ittiin ibsuudhaaf nu gargaara jechuudha tensiin kun. Okay, so fakkeenyaaf she is flying to London next week. Isheen torbee dhuftu gara Londanitti ni balaliiti jechaan jira jechuudha. Gara Londanitti balali'uu ishee maalidha? Already planned gooteerti, murteessiteerti jechuudha. Murteessitee jirti jechuudha. So she is what? She is flying to London next week. Isheen torbee dhufu gara Londanitti ni balaliiti jechaan jira. So this tense is also used to talk or explain such things. Wantoota akkana kanallee itti ibsuudhaaf nu gargaara jechuudha tensiin kun. Okay, this is another one example. Okay, kuni fakkeenya. Another example, I am attending a wedding next Sunday. So I'm attending a wedding next Sunday. Kana jechuun karoora qabadheera wal cidha irratti akkan hirmaadhu dursee maal godheera murteesseen jira jechuudha. So torbee dhufu sanbata irratti cidha kana akkan hirmaadhu maal gochaan jira himaan jira jechuudha. So
kuni already maal ta'eera murtaa'eera. Gochi kuni gochi amma raawwachuudhaaf deemu kuni murtaa'eera jechuudha. Taateen kuni already maal ta'eera decide ta'eera murtaa'eera jechuudha. So isa kana raawwachuudhaaf torbee dhufu raawwachuudhaaf itti adeemaa jechuudha. So kana jechuun I'm attending a wedding next Sunday jechuun ani sanbata dhufu cidha irratti nan hirmaadha jechaan jira jechuudha. Ani sanbata dhufu cidha irratti nan hirmaadha jechaan jira jechuudha. So kun kana maalidha already planned godheera already decide godheera akkan cidha kana irratti hirmaadha jechuudha. So isa akkana kanallee maal ittiin ibsuudhaaf nu gargaara jechuudha tensiin kun. Example, another example. They are moving to a new apartment. Next week. Okay, kana jechuun isaan torbee dhufu gara mana jireenyaa haaraatti maal gochuudhaaf deemu jijjiiruuf deemu jechuudha yookaan achitti socho'uudhaaf yookaan achitti galuudhaaf deemu jechuudha. So they are moving to a new apartment next week. Isaanii torbee dhufu gara mana jireenyaa haaraatti deemuudhaaf jiru jechaan jira jechuudha. They are already decided to move to a new apartment. Okay, so karoorri kuni karoora gara fuulduraa tensiin kuni karoora gara fuulduraa ittiin ibsuufillee nu gargaara jechuudha. Okay, kana fakkaata gaafii yoo qabaattan immoo na gaafadhaa. If you have any question or any confusion you can ask me. Okay, I will teach you this in detail. I will give you one more example for you to clarify more. Okay, so kana fakkaata haala kanaallee itti fayyadamuu dandeenya. Kanaafuu walumaa galatti maal hiikkaan isaa maalidha? Faayidaan isaa kun maalidha? Taatee gara fuulduraa bataa fi karoorfaman kan duraan murtaa'an tokko ittiin ibsuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Okay, kana fakkaata. Okay, another usage. Used to talk about habitually existing but which the user or the speaker but the speaker doesn't like to explain distance. It used to talk about habitually existing but which the speakers doesn't like to explain this tense. Who doesn't like to explain this tense. Okay, so asirratti wanta negatiivii ta'ee faallaa wanta negatiivii ta'ee wanta hin jaalanne tokko ibsuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Gocha yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan
raawwatamuu kan namichi haasa'u sun yookaan namni haasa'u suni teensi kanaan ibsuu hin barbaanne jechuudha. Wanti suni it have a negative feeling jechuudha. Kuni negative yaada negative kan of keessaa qabu yookaan jibbasa nama sanaa ittiin ibsu jechuudha. So asirratti maalidha? Fakkeenyaaf example, let me give you example. She always asking for contributions. Kana jechuun isheen yeroo hundaa deeggarsaaf na gaafatti jechaan jira jechuudha. Isheen yeroo hundaa deeggarsaaf na gaafatti jechaan jira jechuudha. So asitti ilaalchi isaa ilaalcha negatiividha. So it has what? A negative feeling. Okay? Maaliif akka isheen yeroo hunda deeggarsaaf isa gaafattu hin barbaanne jechuudha namticha haasa'u kun. So irra deddeebitee yeroo hunda akka gaafachaa jirtutti ibsaa jira jechuudha. Okay? Yeroo hundaayyuu deeggarsaaf na gaafatti jechaa jira jechuudha. So teensi kana inni kuni habitually existing jennee kan habitually existing gocha yeroo hunda irra deddeebiidhaan raawwatu yookaan jiru jechuudha. So always kan jettu tuni irra deddeebiidhaan yookaan how often yookaan gocha yeroo hunda irra deddeebiidhaan jiraachuu gochi tokko raawwatamuu yookaan raawwatamu jiraachuu isaa nu agarsiisa jechuudha. Always kan jedhu kun. So asirratti she always asking for contribution yeroo hundaa deeggarsaaf na gaafatti jechaa jechuudha. So deeggarsaaf akka isheen gaafattu kana hin jaalanne jechuudha. Waan akkasitti illee ittiin ibsuu nu gargaara. Okay, another example. My friend always getting drunk and disturb me at night. Okay? Maal jechaan jira? Hiriyyaan koo yeroo hundaa dhugaatii dhugee machaa'ee halkan na jeeqachaan jira jechuudha. So jibbasa isaan agarsiisaa jechuudha. Namticha kana maalidha? Maal gochaan jira? Hiriyaa kiyya kana jibbasan isaaf qabu itti himaan jira jechuudha. Why? Because he is always getting drunk and disturb me at night. Oh, so I don't like that. So namichi kuni dhugee machaa'ee halkan yeroo hunda na jeeqachaa jira jechuudha. So akka inni dhugee irra deddeebiidhaan na jeequ hin barbaanne waan ta'eef teensi kanatti fayyadamee ibsaaf hin jira jechuudha. Okay? So kana jechuun my friend always getting drunk and disturb me at night. Hiriyyaan koo dhugee machaa'ee yeroo hunda halkan na jeeqa jechaan jira jechuudha. So isa kanallee isa akkanaa kanallee maalidha? Teensii kanatti fayyadamne ibsina jechuudha. Okay? Another example. She always coming late and disturb my class. Okay? She always coming late and disturb my class jechaan jira jechuudha. So asirratti isheen barfattee waan dhuftu yeroo hundaa maalidha? Kilaasikoo na jeeqechaa jira jechuudha. She always coming late and disturb my class. Isheen barfattee akka dhuftu hin barbaanne jechuudha. Barfattee waan dhuftu maalidha? Na jeeqaa jirti jechuudha. So kanaaf
and feeling negative hin qabaaf jechuudha. Yookaan jibba ishee ibsaaf jira jechuudha. Okay? She is always coming late and start my class. Okay? Tensii kanatti fayyadamne wantoota akkanaa kanallee ittiin ibsuudhaaf nu gargaara jechuudha. Okay? So kana fakkaataa yoo gaafii isin ta'e yookaan confuse yoo taatanii comment irratti na beeksisuu dandeessu isinii kan hojjedha. I will teach you, I will clarify for you, I will teach you in detail, I will give you more examples. Okay? Don't worry. Let me now in the comment below. Okay? This is another usage on usage isa biraati jechuudha. Okay? Kana fakkaataa present continuous keenya yeroo hundaa faayidaa akkasii qaba jechuudha. Wantoota akkasii kan ittiin ibsuudhaaf nu gargaara jechuudha. Okay? Thank you. So thank you for following me or for watching my video. Don't forget to let me know in the comment below what is confusing you and as well as what is not clear for you. Okay? So have a nice time. Wantoota isin galle yoo jiraate comment irratti na beeksisaadha. Galatooma video kiyya waan hordoftaniif galatoomadha. Sirriitti na hordofaadha. Barumsa gaggaarii bareedaa seerloo Ingiliffaa isin qopheessaan jira. Waan tokko irraan dabarru step eegneet hangarumaatti deemna. Okay? Kanaaf sirriitti na hordofaa. Thank you for watching my YouTube video channel. Have a nice time. Bye bye.